እንዴ ሲንገበሩ ጊዜ ተየቴ ኮመንቲ ጉጉርዳ ከነ በረሲቱ ነመ ጀለ ተየቴ አምባይዘወይ ከሰቱ አን ስለቃታ ደለጋት ያስደለጉ ተናኑ ስለቃታ ቃታ ሸሪ ሜቃ ዋሜቃ ነስራጋ ዲነሞ ገቲ እስናሚ ነራኒ ጭተን ጀቸን alhamdulillah wonni hundila no asin dabbana ta'e asin sheppina ta'e asin harmana ta'e asin irrena ta'e jiraachu jira wallahi rabbi had adata masin nyah 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 wayna mitisa ya rabbi baris ya rabbi akkas godhu sin jettan wonni sin nan jettan hundi jechu daga sinnati darbitan hundan jechu sofa godhe irra taa'u jira alhamdulillah sofa godhe irra taa'u jira daga sinnati darbitan hunda tanaf mucatti irra gabbu'a Thank you. ummata danazii irraa gabbaa mucattii irra jireenya mataa isii haa jiraattu. Jireenya mataa isii haa jiraattu. Way gannaa fayyadu naata gimaana meeqin diddis. Ati faatee fooloo looloo dantaa qabdu fakkaate. Nama 300 jala kana jirtan taaziyaa akkoo teessanii eegartanii taphatan godhaa. Annama dhibba shaniif jaallata. Taphatan godhaa yalla nama 300 teessanii marinni taphatamaa fi hin goone. Garuu taphtaa biyyuun godhan callisaniitu mana laala. Irra dhugaa raggaxan malee kun uummata waa dhaga'u miti. Buqqee kan buccuqoodha kanaan buqqee keessa tuuma malee isin uummata dhaga'u miti bara uummata dhagaa. Taphtaa godhame yookaan isheen naa qaxxaatu yookaan isheen qaxxaa kan edda jette san irraa deeffachuun qaba jecha edisiin jettee biraa beesan mucaan biraa miliqisan. Habibti waa takka dhagaa hin leencata ideen dhagaa isaan sitti darbanii waan isaan sin jedhan hunda teessoo godhi irra taa'i dhugaa rabbi sin jedha. Kopling godha guys. Taphtaa argu. Maayi aggaaroo kaa dhugaadha kamaan rakkoo qaba. Addaan baasuu dha akka hanqee taa'e. Amma keessatti kushiinaan madaamiidhaa isin eeggata. Deemtanii sila sa'aatii kana osoo raftaniitiin jettanii boru hojiin arabaa isin eeggata. Nuti siraafattiidha rakkoo hin qabu. Saa barbaade lafa saa barbaade ka'an. Nama hojii hin qabni jechuudha. Kanaafuu duusi ta'eeti deemee harka kan koo baasiliiniidhaan. Godhadhee hidhiitii baasiliiniidhaan. Godhadhee fuula kiyya jechuudha baasiliiniidhaan. Akkana godhadhee yoo baasiliiniin hin jirre qola muuzii madaamiin keessaa nyaattee gaxxisanii fuula kan koo akkana godhadhee yoo qolli muuzii wallaahi fuulaaf dawaadha qolli muuzii illee jechuudha qola muuziitiin fuula kan koo akkana godhadhee yoo qolli muuzii hin jirre damma jechuudha dammaan. Yoo wanti ati torbaan kan ofii dibaa poosti gootu suni maal fa'aadha? Irdii dibadhe irdiidhaaf killee dammaa fi irdii waan akkasii san diddibadha wallaahi. Indee maadaatiin fuula isin gubde eessaan guyyaa ibiddarra gubataa ooltan halkan silkiidhaan nu jala gubataa bultan maadaatiin waan distiin isin gube isiniif fakkaatan distii miti wallaahi guyyaa ibiddarra oole namni halkan ibidda silkiirra yoo bule akkamta miidhamu jirtan nu caalii jechuudha. Wallahi baqaam rakka. Kopling godhame. Maaluma. Yaadin rabbuma jira rabbi amma qajeelcha. Hello? Silkii keessa teettee na dhageeffatti. Kopling godha fagaas. Mee kuma 500 galchaa tapha bitaas. Hello? Naam. Maal ati liqaa wayii sirraa fuudhee jiraane? Lakki dhugaa rabbi akkanumaan si dubbisaa baay'ee tokko si jaaladha qashti. Galatoomna jaalachuu keetii. Ikkoo bakka daaratti lasii dawwalee ture baris biizii narratti gootaa si jaaladhaa si dinqisiifadhaa liqaa wayiitiif osoo hin taane kooyi namni feemesaa kun isin maana jennuun nama jalaan dubbattan. Bargaafa dura waan jettee barreessite beektaami namni boonu nama booyuu hin ga'u dirqama sa'aatii ati bilbilta san si jalaa kaasuu qabaani.
Lakkoofsa kee kana waggaa lama guutuu si jala deemaa ture bakka sagalee matee dhaga'uuf akkanumaan basii dawwala wallaahi hedduu si jaaladhaa hedduu si kabajaa baay'ee natti toltaa baay'ee si dinqisiifadha kanumaaf daaretti unqaan si dawwalaa ture dhageette argite lakkoofsa kana. Roda silata biyyatti gisee goomana gurgurroo san birrii 30 wayii namni irraa qabaisiisanii laata jedhee turre fadhee kaasuu dide sanumaa malee waan biraa miti. Galatoomna jala. Dubbisee ture nabsee beektaa. FB'n illee fooloos deebisee naa dubbadhu jedhee lakkoofsa kee nama sadii gaafadhee beekte. Abdusee gaafadhee Abdii Geetaachoo gaafadhee Abdii Arsiisan gaafadhee. Ati kanneen gara lakkoofsa isaanii maal fudhatte? Ati kanneen lakkoofsa isaanii maaliif guurte gara? FB na dubbisa asina jamaa jedhee ture ganaa mucaan Abdii Geetaachoo sun wallaa galatoomu sannaa kenneeyyu. Baay'ee tokko gammadee lakkoofsa kee argadhe. No jechuun lakkoofsa kiyya waggaa meeqa dura qabeetti? Waggaa lama guutuu si jala deemaa ture lakkoofsa kee kan argachuuf nama hedduu dubbise malee lakkoofsa dhiyoo margadhe bar. I'm sure she bakka rakkoon qabu si dibistee Facebook live irra jira irraa bahee. Baay'ee Facebook kiyya si baaressaa na dubbise wallaa baay'ee tokko bas akkanumaan si wajjin haasa'uun natti tola waan taateef live irratti illee waa baay'ee haasa'uun hin taatu. Rakkoon qabu adii. Magaalaa na jala dhiibbachuu qabu. Baay'ee ciifnee haasa'uun rakkoon qabu Facebookiin si deebilaash yookaan ammoo asuma si deebisa. Ayyee eshi qashti. Ani waan taliqii biyyatti irraa qabu takkaa jedhee barkaaf jedha gaayis maal taatan hay. Birrii 30 maa fudhattee biyya baate duuba. Habiibti daarektii kanaan kaffana gootee gaafa qophii aslii miliyoona kabajatu tokko hafuura kanatti guttee daarektii kanaan irra cufa bilbilti hafuura kanatti guttee naasu lamaalinni achuma fuudhee bilookii keessatti. Achi ka'eetiin karaa wannootiin karaa wasaappii kanaan hafuura kana nakkuttee anna wasaappii kanaan bilookuu laata jedhaa dhaqeetuma. Wanti guyyaa takka marra 30 dawwalti guyyaa takka marra 50 dawwalti. An horoota biyyatti gaafa goomana takka birrii 30 narraa qabdu takka jira way isii taati jedhee qoraan kun akkana akka inni dhaabate. Bada ana dee osoo haqa nama. Dhugaa dubbattee laata zaanni rabbii kabaye. No, an birrii 30 akka noggatu beekta ana immoo caammaa jechuudha caammaa maazarii jala guureetti fideera. Caammaa maazarii jala caammaa moofa kana maazariin gisee caammaa dhumatee jedhu. Moya gisee giiftii kennitu gassiki gara jalaa motora jira qurxummi jira homaamatu jira gassiki gara jalaa giiftii gisee kennitu. Maal gubbaa kanarraa lakkoofsa takka tan ol darba. Haadha faaxeeti giiftii kennitu. Achi namooti boru sargisu. Eeshi caammaa gurgurtee. Soddoma itti biloogoo taaree habiibti haadha faaxee qaraa maaliin salphina maaliin onlaayinii irraa galchina jettanii yaaddanii. Odoosiin ol baateetiin asirratti haadha faatee birrii hagasirraa qabeette. Namitti ni qabamte akka waan poolisiin na qabe akka waan qilintoo seene osuma nu gorsiitu akkas taatan jedhani. Mee wallaahi jedhe paartii tuu fidime yaa rabbi ija keetti naan jedhe mee paartii tuu fidi. Salphina namaatiif eebii namaa jala deemu. Eebii namaa salphina namaa diqqeena namaa wamattiin nama cabsitan wamattiin nama kuffiftan maalitti kuf an inshallah wannummaan barbaadde osoo taate never ever inuma harkan kennadhu an illee ija tana zayitiin gaafa dhadhadhu ija tana zayitiin ni gadheer akkanat bilaan zayitii ho'aan mucu godhee gadhi gadheer rabbii kiyya tokkichaa yoo taate malee. Moya ati gifti gara jala gasiki gakkenni biftu namoya chiisi boru akka kiilolee si affeertu godhaatammoo mataa na nyaatini. Boru si jammar sargitu jira. Bakka sargi sanitti affeeramaaf kiilolee affeerare. Inaantee bakka warri Dubaayii hadha wal danfisiisaa wala kan inshaalla laftee isinii bariite sa'a muraasa bicha hafe. Maal jedhee jala bultii dhufanii jiranii abiibti kan jala bultii dhufe meeqa jiraare sargiin illee sanuu sargii guddaa.
Afuura walitti kutaatee ooluun bohaadha haa warri Dubaay maashaallah garuu sargi jiboo hin hafin hagaa isaan osoo jiraadhe sargii namaa hin dhaqu sargii jibriilii hin dhaqaan sargii jibriilii takka sargii gara laafoo lama sargii mu'ee sadii hin hafu'an. Dubartiin hin heerumtu jedhanii biyya kana keessa dhiira qofa fuudha. Sargii sumayyaatii fi qashxiitii ka achirraa hafe. Ani hin heerumu akkanuma dhaabadhee hafaa. Habibti daa'ima biyyaa qabda jedhaniitiin muyyattii fungaa takka fuunanii asirraan deemanii maashaallah baga rabbi sii kenne habibti tiyyaa. Kiyya tokko yaa rabbi kiyya na eegi ati. Kiyya sun osoo na dhufu dhabe. Alhamdulillah an gizee biyya san kaameraan jiru gizee an biyya ba'u 1991 baga 1991 gaafa biyya ba'u. Daa'ima asirraa oofani. Kan suuraa isaa ishii tokkoffaa suuraa kiyyaaf isa waliin jiru maa fide lammaffaa uduu ulfaa'in da'e qoyaan ulfaa'in da'u. Habibti dafafti isii godde meeqa kamtu jira baga deette habibti baga rabbi si jiise wallahi billahi anammoo osoo ilmoo qabdeedhanii ilmoo kiyya wayiranii asirra fidanii ittiin gammada wallahi. Amin yaa rabbi amin qoye. Ilmoo osoo in ulfaa'in da'anii osoo in heerumin da'amoo osoo ulfaa'in da'anii wallahi ummanni kun gurima qabda osoo qabaadhillee baay'ee liju malee saggaano alhamdulillah ittiin boona malee ittiin boo'u si galte ittiin jaaladha dhugaa rabbi. Ijoollummaa kootiin odoo argadhe baqaan dasa. Amma kiyya tokko yoon fidan jedhee akkana qalbiin kaatee na dhaabataa jirti. Baay'ee way garuu gaafa biyyaa ba'u kaameraan hin jiru wallahi suuraa takka bichaa ka'ee biyyaa ba'e gaafa biyya. Suuraa daa'imman lama qabdi wallahi jedhanii kakatan akka waan si wallahi suuraa ministirii ka'ee sanuyyuu hudhaa ol suuraa ministirii. Kootiin ajandaa ta'eera maa lama taa'are maa daa'ima osoo ulfaa'in da'anii kaf suuraa isaa san fuudhee wayii hidheetiin iidiitu godhee gadhiisu. Ulfa maaf gadi dhiisu odoo ulfaa'in da'e suuraa kan biyya ka'uyyuu eegale ulfaan maaf hin ka'ure. Ulfaan keessan haadhoo hoola. San sidaamni bar si du'ee si caala bar. Wallahi sidaamni Oromoo bulguu irra sidaama wayya. Isinii maqaa Oromoo moggafattan bulguu irra sidaama wayya. Harka 10 harka 50. ቢሆንም ደስ ይለኛል። እኔ ምንም ወንት ani baangaaliin naataatee baangaaliin maal isin baangaalii jettantu naataatee itti amanee yoo itti heerume warabbal kaa maqaan fadhu akkam baangaaliin maal isin baangaalii jettan jechuudha naataatee yoo itti heerume ani intala qaanfattuu miti zana jedhee kora jedhee qana jedhee wajji jiraadha sidaamatti sidaama jechuun ambayza way akkaawuntii sidaama Akkawunti ya sidam ni bari cabsan qabu habibi maal taate ati ummata qulqulluudha bar ummata garaa qulqulluudha. Tokkummaa muka nyaata. Innante taaptaap godhaa yallaa. Wiiniin ta'e akka hin taaptaap godhaa. Mee koppiliinki godhaa. Ahoo wiinii si balleessame uumamoota hin leegotan bada jamaa. Yaa jamaa. Ganama sargii qabnaa mee jajjabaadhaa rafuuf taana yeroo. Moosisaa. Iya rafa. Tokkummaa yaa sarsuur. Takka wayii asli sarsuur jetti. Eessaa fiddan maqaasa. Meetii sunnara dhufte dheengadda. Wallaahi sidaamni cabsaan qabu indee maal taatan indee warri keessattuu ijoolleen naannoo kofalee gugumaan achiin balbalatee na jalaa miti maal jechuun. Maaliif bada jedhan rabbi jedhaati biyyaa baatanii jedhama faranjii taphattan dhiisaa kaanu rabbi jedhaati. Wallahi haati faatee ijoollee lama qabdi jedhan tokkii wayii. Haati faatee tun ijoollee lama isitummaa waliin mul'attu kennaa ol bahe. Ilmummaan an dhale sun diqaalaan ta'in malee wallahi billahi an ittiin gaabbu. Giiftar mattaa jenne waan adammoo giiftar haadha seenaa. Yalla koppiliinki godhaa isin ala kulli haal. Abbaan waan fedhe yoo ta'e homaa isin hin galchu jireenyi nama baay'isawee isin ilaalatu. Abbummaa hin ta'a jedhee ilmoo tokko miti kudhan soo lalee isin hin galchu. Jireenya keessan jiraadha jireenya namaa keessaa ba'aati. As kai walii hiitanii waan argitan ooftanii miti osoo dhugaalee ta'an namatti qaanfatu yookaan nama sodaata akka isin hin qabu miti. Nama isin akkana jedhu miti. Full confidence qabu. Beekaan ko isin deebisu wallaalee yookaan jecha afaan dhabee odoo hin ta'in tuffii isin qabuu fi kan cadhisee keessa isin laalu. Isin waan fitan asirra yoo ooftani wayin hin jiraachistan. Waan injirre fiddanii natti niitan. Waan an qabullee narraa fuuchuu hin dandeessan. Ufumaan cadhistanii lafa hin dhiphisina. Okay?
yooma sanuu ta'e mi'a uumaa jedhan tokko tokko beektaa ilmoo qabdi ilmoo ishee abbaan in soqaara maaliif horii bareeru na soqaa miidhigaa rakuma akkanatti oolama biyyi muluu nan argu maal godhuuf abbaan soqaree eega ilmoon biyya jiraate gadhiseen guddifatu kon qabu. Anuuna ishi aniif inni walii ta'uu dhabne akkuma isin jettan sanuu ta'e aniif inni walii ta'uu dhabne isin maaltu hedduu kana galche yooma sanuu ta'e uumaa isin hin galchu baay'ee uumta akka isin hin laatu anaanaa ta'ee jira akka itti jiraataa jiru jireenya namaa keessaa ba'a boru garuu otoo in turin heerumee isinitti hin agarsiisa isin fiddan guyyama san gara isin qilame isin seentan qofa isin laala. Habibti ana ma yoo heerume wallahi billahi jaarsa namaa fudhachuuf ta'ayyu wallahi amma heerumnaan ammoo wallahi jaarsa namatti heerumaan tu maal jettan jedha jaarsa namaa fudhadhaa. Ara wallahi maraatanii bar fakkeenyaaf ilaal Kiyaar Bashir suuraa wayii dheengadda baay'ee jawaar kitaaba nu bira fidee kitaabni jawaar tokkummaan atammoo rakkoo guddaa qabda tokkummaan dhugaa rabbisee das rakkoo guddaa qabda. Kitaabaan gurguraa ture yana gammadaa jechuun keessaan natti ergan miisenjara keessaan natti ergan jedha obboleettii tan teessotaatti ol baaftee akkasin gootu yookaan jaartii tan teessotaatti ol baaftee akkasin gootu sirrii miti jammar tokkummaan ajandaa barbaada fooloo ofii karaa ittiin guddifatu waan akkasii ilaala sirrii miti tokkummaan maaliif jennaan hedduun si jaaladha hedduun si kabajaa hedduu si qoosaa waan kana fidii ol darbii waan kana akkas godhanii dhimma dhuunfaa namaa never sitti haafu namni sin beekne jiru tokkummaa humnaa feemasiidha maaliidha. Namni sin beekne hin jiru. Fiddeetiin dhimma dhuunfaadha akkas godhe namni sin jedhe miiseen jiraan sitti ergeedhaa fi sheemidha. Obboleetti dubaraa takka akkas gochuun jechuudha. Waan fedhe yoo ta'e jechuudha. Nuti waa meeqa nutti ergan keessaan. Ebiluun nagee akkana godhii akkana taate. Tokkoffaara tokkummaan fooloo keessa wal biraa qabna. Nama gara maraa adii wal biraa qabna. Dhufee na gaafachuu hin dadhabne. Inni maali? Ol bahee kaleessa jawaar. Lubbuu koo qimamii koo sukkaara koo. Jawaar irraa haasaa ture. Kadiiriyyuu bakka ciisee bakka dhibame sanitti jawaari hamma jawaar na jaalatu hin beeytani irraa anaasayinaa jedhee tokkummaa dhageeffadhu yaa gosfaatii dhageeffadhu jawaariin poosti godhaa ture. Jawaariin irratti maalatu no innaateen biyoon alidda addaaddaari mine jawaariin irraa gabbu'i. Jawaar jettee achirratti xarxar gootee barreessitu jawaar dammoo jechuudha nama hantuu takka kan keetii kanaan maqaan isaa kaafamuu miti ishii. Shut up, okay? Wallahi mucaa kana nin kabaja garuu tokkummaa. Don't play with Jawar, okay? Jecha. I told you. Subscribe jecha. Namoonni hedduun si ilaaluuf jecha jechoota namaan jettuuf jechoota namaan wallahi waan ati haasofte guutuu dhageeffadheen jira. Haa ta'u yooma sanuu ta'e fooloo kiyya qabdaa biiftu jettee na dubbiste waan kana addaan hin baafan uummata hoolaa mataa dhabee jireenya ofii harka jireenya gaazii ta'ee mana ijaazaa keessatti inshiiroon akkana keessa yaatu inshiiroo maal jedhama inshiiroo dhamaa biraammoo nama keessa deemsun. Mana ijaazaa keessatti birri 200 kafalattu dhabdee sarsuuriin keessa yaatu achitti muka ifa dhabdeeti boo'ii gubu hundi achi ciiftee waayifaa fayyadamaatii waanaan jettu waliin makamtee. Jawaar namoota isin akka feetanitti yoo maqaa kaastan jawaar nama isin dhagahu miti eenyuun dhagahu jawaar deebi'an moo eenyuun dhagahu. Ammas dhimma kadiir tokkoffaa ilaalame kadiir martu ka dhibeeti ta'e Oromoodha. Kaleessa illee Oromoof cinaachisaa cabe hadha illee Oromootu dhibeeti ta'u jira. Mucaa kiyya fiddanii hin poossatinaa jedhe. Fiddanii ilmoo isaa ka dubaraatii fi kaan illee poostatu jirtan. Viidiyoo bara meeqa edit gootanii poostatu jirtan. Bakka ciisa taa'ee sooketti harka isaatti jiru ilmoo kiyya hin poossatinaa. Wanni isin naaggootanaaf ta'e irra deebi'ee isin shimu jira. Deemtanii ilmoo isin poostu gochuu jirtan. Kadiir martu ka dhibeeti ta'aa jiru isinii jechuudha tokko san. Lammaffaa immoo waa'ee kiyyaaf namni haga jawaariirraa dhukkubsatu hin jiru hin dubbatinaa isin hin jedhaati waan eenyu taate waa'ee jawaariirraa dubbatta. Maaltu si galche waa'ee jawaar irraa? Jibbi jawaarii qabduuf xiinxalla dallansuu jawaarii qabdu achumatti hudduu keessa kaatanii jechuudha. Gina immoo waa'ee jawaariitiif kadiiri isin hin galchu. Ilmaan barreentumaati. You know? Ilaalaal waa'ee jawaariif kadiir irratti qabsoo keessattis haa ta'u wama kamiin keessattuu haa ta'u namni haga jaraa walitti aanullee hin jiru namni haga jaraa wal beekullee hin jiru. Isin lafuma duwwaatti lafa dhiittanii jechuu barbaadeeti. Kaitaan immoo jechuudha. Sirkiin kee waa wayii fidee badabboo. Kaitaan immoo jechuudha. Gandummaan kaansarii yaa of course nama akka kan keetii irratti tokkummaa. Gandummaan kaansarii nama akka kan keetii irratti. Wallaahi nu gandummaa fi baasee gandummaas ta'u waan keenya ni jabeeffanna habibi. Jawaarii dubbachuu dideettee ma poostiin koo nama jawaarii fi abiyyiin osoo wal bira qabdee maali waa'ee jawaarii dubbachuu didee waa'ee kadiiri dubbachuu dideettee poosti goote maal abiyyi amadi jawaariin hin beeku kadiiriin hin beeku moo akkam
ما أبي أحمد هذا كديري أمتها قبساي أبي أحمد بروسو ويانا الهدو كيسة تألست برقربوما ويانا يلا كدير تباسة إنها كتي تبع كدير تقربوما ويانا يلا سكر زيتي ويانا يلا إسباسة تصور صفاي بر سيدله قتي كنا تأفي وفي جناچرت وفي جناچت تجابيتين كديرين فولته أو أبيهم فولته صور فاي قربوما سكر ويانا يلا إسباسة سيدله كناف مالي في الدجا جواري في أبي والبرا كيته dhimmi kadir martu maaf isin ilaallanna jettee maaf hin postatiin gandummaa kansarii kaditaata sii malee nu uumiti jechuudha. Kanaafuu qoosa jawaari irratti hin barbaannu abbaa fedha yoo ta'eetiin jedhe Oromiyaa ta'etti hudduu tokkummaa keessatti haa awwaalanii na wucii kolkolee haadhara intala haati barandaa bultu na wucii zifti. Naamu taakot bayi gizee waa'ee jawaari dubbadhu warri munni hudduu keessa dhaabatee akkana isin godhu ilmaan qomaan taadha naawutu. Ilma ganda kiyyaati ani warraan dubbanne waa'ee jawaari yennu dubbata zifti situ naa dubbata diqaala naamu taakot. Takka keessanii awwaala akkoo teessanii isin qotaa kobbe warri waa'ee jawaari gisee dubbadhu kaansariin sammuu isinitti ka'u mana kooti bilook haadhara diqaala ol geessu. Warri koomenti ofii machaa baay'ee nu mucaa tokkummaa jedhamuun fakkeenyi kun ammallee kakaaru tokkummaa waan singalchine keessatti liqqettee hin bu'in tokkoffaa. Namni tokkummaa arrabsaan jiru nama jaaladhu nama kabaju tokkummaa wanni kun sirraa hin barbaadu. Iyyuu baay'ee nu caala tokkummatti ni haata. Nu caala tokkummatti ni haatu nu caala tokkummaa wajjin hin taphatu. Tokkummaa nama guyyaa irraa waliin taphataa ooludha. Ammallee waa'ee kiyya irratti mitillee. Nama soqasii kiyya seenaa ittiin kolfattiin taphadan tokkummaa yookaan akkuma sirraa. Natti siin waaquu aymoo qanyii mayi bardanyu tokkummaa dhagee achi jala jirta si argaan jiru. Waa'ee jawaarii tokkoffaa ol fuutee poosate kadir bakka dhibamee akkasii lubbuu isaa akkasii qaamni isaa lafee tasanii waa'een jawaarii fi kiyyaa isin ilaallatu jee jira. Takka jedhi gandummaa kan jettuuf kan gandummaa qabu tokkoffaan si lammaffaa dhimma kan koo irraa kan har'a liivii banatteetiin uummata baay'ifachuuf akkasiin irraa haasoftu naa bilbilteetiin biiftuu wanti ogummaa ilaa jechuun hin dadhabne. Bakka dhimmuma nama dhuunfaa keessaa bahe tokkummaa fooloof jettee waan hin argine keessatti illaaqame namoonni waa'ee jawaarii haasoftan jechuudha. Inshallah osoo addunyaa Twiiterii gubbaa baastanii eenyaa koo wanta isin dhageenyu hin jiru. Sammuun keenya ufiin uf gorsina ufiin deemna. Jawaar isin waa jettanii fi waan takka hin ta'u jawaariin osoo waa jettanii waa gootaniiti qaata waa taatu. Jawween dammoo qoosaan danda'u abbaan barbaadan mataan dhaabattan malee wal maaliif jaarsaa itti heerumee bultee waliin ijaarradhe hin ta'in. Nama jawween natti dhufe nama gumaatiyyaa natti dhufeedha. Sii galtiimi. Kanaaf waa'ee kiyyallee irraa ka'uu kaaseedhe. Dhimmi kiyya isinin ilaalatu abbaan barbaada. Ana jechuun gorfata irra malee akkasiin arrabsitanii miti tokko malee arrabsina warri arrabsina. Isin hin galchu baay'ee dhimma kiyya keessa. Mee'uma isin iyyitanii fiddan laala. Wantuu isin iyyitanii fiddan laala. Cadhisee ila akkanumatti isin guba akkanuma gubattanii iyyitanii yoo harkinii fi ijji isin dhukkubdee nama dhiistan. Akkanuma na laaltanii haftanii illee okee. Annama akkasii isin dhaga'usan isin ittiin fakkaatin cadhisummaan kun gowwummaa miti bara. Isin tuffachuudha malee. Suuraa isii postiin. Yaariin faa badabboo anaaf suuraa kiyyaaf isaa daadhii wayii kan dhugan godhee qoyii isii ergaa viidiyoo san akka waan afaanitti biiraa isa afaanitti qabeetitti gadhiisaniira. Walii hidhanii waa meeqa. Bifti baqa afaanii qabde biiraa miti fincaan kayyuu afaanii qabde jaalala min chigiraalle. Waloo baase inni nunarraa dhugaa jaalala yeroo sanii argite yeroo sanitti jaalala bareedduu akkasiitiif jaalala urgooftuu akkasii dabarsite baga dabarsite unkaan argishene konjo maal fida yoo fincaan kan kee obaafte akka namittiin qamaacaa obaafte Itoophiyaatti harbar namittiin amaara sanni beektanii milluuqa ofii miiccattee obaafte barate tolte fincaan kan kee fincaantee obaafte maaltu isaan galche jaarsa keeti gooteerta dabarsiteerta wal iyyama ta'e yoo qammina kiyaar jaarsi kiyyaa miti lubbu kiyaar bashiiri bar suuraa aniif inni kitaaba jawaarii beeksisu waliin obaafte bifti tiyya ati arsiidha inni arsiidha gandummaadhaan mina gabbaachu baga obaafte dhageettan dirbiiftu sargi yoo mucaan Saudii dhufuuf taate profesii xumuraa Habibti no yermi warra Saudi tatillee mataan hiyatta burgana osoo ati raftu daabboo waraabee gasiliisa inni yermi warra Saudi wallahi yoo kana ammoo harka isaa wali hidhiiti harka isaa gara bitaa fida dhageeffadhu dhiira Saudi irraa dhuftu harka isaa gubbaa kanarra asirra hidhiiti ifa manaa kana hunda gaddukkaneessi akkasii waliirra fi erga giraaftee geessitee booda kaateetiin uffata kan kee fiddachaafta Habibti akkanallee jettee
Mala dhugaa rabbii mala naa himtee qoy akkas godha. No, kasuudi kana uzubillah maradiya. Abitti. Bugizee waa'ee dhiira suudii na himan kun onneen tun asitti tartartartarna jette akka waan mana kana keessa jiru ta'u uzubillah. Wallahi. Ummata bar hudduu dubartii waraabanii gadhiisaa dhaqanii gaaf kan hudduu dhiirri hudduu muka wal guuruu eegan. Ummata hudduun birarra kaafte. Uzubillah mina sheetaan dhiira suudii moo. Maraadhiya.